Icciitii guddoon yeroo ammaa kanatti baatee jirtu jechuudha. Shamarran lama taatee dhiira tokko irratti. Innis dargaggoo Joosii yookiin immoo Yoosef kan jedhamuu fi akkasuma immoo shamarreen lacheen yookiin immoo shamarran lamaan Yoosef kanarratti wal lolaa jiranii Saarii fi Booniidha jechuudha. Icciitiin kun maal yoo jettanii filannoon hiriyaattee jira. Akkuma beekamu Yoosef yookiin immoo abbaan manaa Boonii jechuudha. Yeroo duraaf Saariidhaan waggaa 5 oliif akka jaallataa ture namoonni baay'een akka beektanidha. Akkasuma immoo egaa Booniin immoo akkuma beekamu yeroo dhiyoo yookiin immoo yeroo gabaabduu keessatti jaalalaan mo'attee quxuxxur siroo haalii ishee jala oolchatteetti jechuudha. Sababa inni garatti citu abee yeroo kanatti jechuudha. Yeroo cinqii irra jirutti yeroo inni filannoo nama tokkoofillee isheen tokko jaalala dhiyyeessitee fi inni tokko immoo filannoo dhiyyeesseef jechuudha. Filannoon lamatu Yoosef yookiin immoo Joosii fi iyyaate jechuudha. Filannoo lamaantu iyyaatee fi inni tokkoffaan sababa eebbasaa irratti jechuudha. Sababa inni mana amantaa keessaa waaqeffatu yookiin immoo tajaajiluuf jecha manni amantaa waamtee Joosii jedhanii filannoo dhiyyeessaniif jechuudha. Joosii filannoon kee miilana yookiin har'a tokkotti muramtaa yookiin Boonii jaallatta yookiin immoo Saarii wajjin baataa nama tokko faana baataa. Seerri amantaa keenyaatillee nama lama namaaf hin eeyyamtu jechuun Yoosefiif yookiin immoo Joosiif filannoo dhiyyeesse manni amantaa jechuudha. Yeroo kanatti maal jedhanii himanii fi warri amantaa yeroo jedhanii warri amantaa jaalallee ati qabdu keessaa lama ta'uu ishee ageenyee jirra. Dura kan nuti itti si beeknu Saaraadha. Saaraa kana faana baata moo Boonii faana baata jedhanii gaafa filannoo dhiyyeessanii fi innis immoo waan godhu waan hin qabneef jecha Boonii faanan ba'a jedheeti filannoo isaa sana sirriitti raayit godhee bira darbee jechuudha. Takkaa filatteenna mana amantii keessatti lama keessa deebi'uun hin jiru akka amantaa keenyaatti jechuudha. Yeroo kanatti inni Booniidhaan filatee faana ba'ee jechuudha. Sanarraa kan ka'e Saaraa fi Joosiin adda ba'anii jechuudha. Gaafa kana ageessirraan kaasanii adda ba'anii. Warreen kun immoo Boonii fiini Joosiin immoo gaa'ela isaanii itti fufanii sirna gaa'ela isaanii barnoota gaa'ela isaaniif barbaachisu baratanii dhiyaatanii xumuratanii sirna gaa'ela isaaniitti galanii jechuudha. Utuma kanaan jiraniiti egaa akka namoonni baay'een akka jechaa jiranitti komentoota baay'ee haasa'aa jiru jechuudha. Gaa'ela keessatti immoo bakka abbaa barbaade faana bahaa turte, abbaa barbaade jaallachaa turte, eenyuyyuu taanaan namni kamiyyuu jechuudha. Hedduminaan irra caalatti dhiirris dubartii baay'ee waliin tura, dubartiinis dhiira baay'ee waliin turti. Garuu gaa'ela wanti jedhamu immoo baay'ee wajjin ta'uu dhiisuu ni mala jechuudha. Gaa'ela keessatti namuma tokkodha kan barbaachisu jechuudha. Jaallatee haa turuyyuu malee gaa'ela faana dhaabbanne Saaraa sana faana jechuudha. Amma immoo jaallatanis jibbitanis yoo ta'e Boonii fi Joosiin wajjin gaa'ela dhaabbatanii jiru jechuudha. Erga gaa'ela dhaabbatanii wanti jaalala jedhamu deebi'ee hin jiru jechuudha. Akka amma Saariin dubbii baasaa jirtutti jechuudha. Saariin Booniidhaan qullaa kee gadansi baasa jechaa jirti. Booniin immoo Saariidhaan qullaa kee gadan baasa jechaa jirti. Qullaan kun eessa jira garuu? Qullaan kun kan inni jiru jaalallee isaanii warreen duraasan lamaan gidduudha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee Saariin akka Booniitti kakachaa jirtutti barreeffama ishee jalatti ani hin dhalanne yoon ani gadameessa kee hin raamessiini jetteetu barreessite jechuudha. Ishiin immoo Booniin immoo ani immoo hin dhalanne gaa'ela koo gidduu galtee waan taateef ani immoo qullaa kee yookiin immoo salphina kee gadan baasaa jechuun haala kanaan walitti aaddachaa jiru jechuudha. Inni kun immoo aadaa fi safuu Oromoo keessaa wanta qaanessaa fi wanta jibbisiisaa ta'ee otoo jiruuti. Saariin anan jechaa jiru jechuudha. Saariitiin erga isaan gaa'ela isaaniitti galaniiti turanii jiru. Baay'ee ani ergan viidiyoo irraa jedheetiin jira egaa Boonii fi Joosiin erga gaa'ela dhaabbatanii mana hodhifachaa jiraniiti. Kalaas erga ishee dhiisee haa teessu mucaan bareedduudha. Saariin sunis bareedduudha. Dhiira hin abdu. Isa nama dhiisee deeme yoo deeme karaan dugdaan daaqqoo haa taatuufi. Kanaaf shamarran keenya yeroo baay'ee jechuudha. dhiirri na dhiisee deeme jettanii hiyyootii koo ofan balleessaa ani kana booda jiraachuu hin danda'u dhiirri isa malee hin jiru jettanii iyyaadiina jechuudha. Dhiirri isaa oliyyuu jiraachuu ni mala jechuudha. Kan isaa olii siif ta'utu jiraachuu mala jechuudha. Kanaaf amma obboleettiin kun
baay'ee mi'amaa jirti, bo'aa jirti, haaraa gootee akka addis yookiin immoo akka haaraatti gootee saariin boossee galgala poosti gooti, guyyaa poosti gooti, guyyaa tokkotti suuraa qaqqaban yeroo duraa hundasaa amma poosti gootee garaa nama raasaa jirti jechuudha. Kana gidduutti icciitii jiru namni hin beeku. Maaliifidha kan ishii sana dhiiste yeroo jedhanii Joosiin yookiin immoo Yoosef deebii inni deebise jechuudha. Waan ani barbaadutu jira, jaalala jaalladheetti jira sirriidha. Saariyaan jaalladheetiin jira. Saaraa kanarraa waanan abee boonirraa ammoo waanan argadheetu jira jedhenna. Ati koo nama daandiirra ture nama akkas akkasii fuutee jettee yeroo isheen himtu jechuudha. Eeyyeen fuudheen jira, jaalladheetiin fuudhee ergan fuudhee fiini ishiin si kadhattee sitti heerumte yeroo jettu eeyyeen na kadhattee natti heerumte sirriidha. Garuu inna ani dura achi daandiirratti ishee ilaalaa ture fiini jaalala ishee jaalladhe keessa waan ani argadhe wayii waan ani isheerraa gammade wayii waan ani isheerraa jibbuu hin dandeenye wayiitu jira. Kanaan na boojite, kanaan isheetiin fuudheetiin jira. Jireenya koo keessan galiinii ba'ii gaa'ila koo keessaa jedhee jira jechuudha inni. Namoonni baay'een immoo koomentoota jalatti jechuudha. Nama tokko jechuudha bifaan nama madaalina, amalaan nama madaalina. Namni mana isaa keessatti akka onlaayinii irraa ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Inni onlaayinii irraa galii yookiin immoo maallaqaaf jechadha jechuudha. Ilmi namaa hanga jiraatu keessatti jireenya isaa keessatti waan godhee jiraatu tooftaa mataasaa uummatee jiraata jechuudha. Biizinesii mataasaa. Biizinesii jennaan namni waan barbaade udaan xafaxafee gurguree jiraachuun ni danda'a. Maaliif isa jiraachisa isa baasa taanaan jechuudha. Waan isaan baasuu fi waan isaan jiraachisuuf jechuudha. Kanaaf booniin cimtuu akka taate ni beeksifti jechuudha. Cimtuudha. Iddoo dura bakka namni dura ishee ilaalu sana hin jirtu jechuudha. Dura namni baay'ee nama daandii irratti guddatedha. Kana jedhee caammaa xaragdi kana jedhee waa baay'ee jedheera. Garuu isheen bakka sana hin jirtu har'a. Booniin bakka caammaa xaragan hin jirtu jechuudha. Boodarraa kaatee booniin akkuma beekamu lootorii gurguruu jammarte. Lootorii ishee sana immoo gara miidiyaa tiktookiitti fiduu jammarte. Sanarraan kaasuudhaan galii argachuu jammarte. Galii argattee jijjiiramte. Namni kaleessa dooktora haa ta'u maaloo haa ta'u maali fe'eyyuu haa ta'u lafa kuferraa lafa kufee sana lafa kaleessa itti dadhabee sana hin jiraatiin malee namni ilmi namaa kufee gaafa ka'ee iddoo jiru sana gaafa yaaddatee har'a jireenya isaa gaafa fooyyeffate jechuudha. Booniin boonii kaleessaa miti jechuudha. Kanaaf ishee jaallachuu danda'a. Maaliif jennaan jijjiiramtee jirti. Lafa kaleessaa hin jirtu jechuudha. Dhalli namaa immoo bakka itti kufeetoo hin taane bakka itti ka'erraa ilaalama jechuudha. Kanaaf Ana akka yaada mataa kootti booniin cimtuudha jedheeti yaada dhugumaatti dhiisuu hin danda'u. Inni Yoosef kun yaani bifa maal godha namni ilma namaa bifa namaa dhiqee bulbulee hin dhuguu jechuudha. Fakkeenya bifa faa kaastanii jechuudha. Rifeensa faa kaaftanii booniidhaan namoonni rootoo jettan jirtu. Saariidhaan immoo qashtii qalloo maaloo jettanii jajjan jirtu jechuudha. Gidduu gaa'ila namaa hin galiina isaantu beeka. Waan irraa wal jaallatanii fi waan irraa ishii sana jibbee fi waan irraa ishii kana jaallate immoo isatu beekaa jechuudha. Kanaafuu Waaqayyo gaa'ila boonii fi gaa'ila Yoosef walitti haa ho'isu, walitti isaanaa jaallatu, mana dhaabbatanii jiru. Manni isaanii mana eebbaa ta'ee isaanii haa argamuun jedha. Ani namoota baay'ee yeroof wanti jedhamu maal gaa'ila dhaabbate yeroofiidhaan maal wanti yeroof jedhamu hin jiru sobadha. Wanta akka kana diraamaadha waan ta'eef yeroof miti sirna gaa'ila isaa karaa amantaatiin gaggeeffatee jira waan ta'eef yeroof hin jedhiina. Ishiin sun dhugumaattuu yeroofiidha jetteetiin teessee eegaa turte. Yasaarii waan ansiin jedhu tokko deeme karaa kee bifa bareedaa qabda. Yeroo silaalan dhaaba tolta bareedduudha. Jadi atis qajeeli karaa rabbiin kee waaqni keessi qajeelchetti qajeelii gahee mataa kee rabbiin bakka ati irraa gaa'ila ati maaddii ati irraa nyaattu abbaa ati itti wajjin irraa nyaattu ganama hireesii kaa'eera waan ta'eef teessee ganaa hin eeggatiin hannama. Teessee hannamaa eeggachuurra carraa kee carraakachuu sii wayyasiin jedha. Amsa ani qabu shamarran keenya erga otoo itoo ittiin galiin dura tattaafa amare erga itti galameeti wanti godhamu hin jiru waan ta'eef gaa'illi boonii fi gaa'illi Yoosef akka itti fufu saariif immoo Waaqayyo gahee isheefaa kennu jenna. Gidduu isaaniirra nuti waan argannu tokko hin qabnu. Maaliif jennaan lamaan isaaniiyyuu nuti miidiyaa irratti beekna malee waan nu godhaniiranis hin qabanii waan nu godhaniiras hin qabanii jechuudha. Garuu ani akka fakkeenyaatti fudhee